Harka fuunee akkam jirtu daawwattuutii fi keessummooti kun raadiyoo soonta'iin sagalee dhumma kan kooti qaqallinaaf nun seenaariyoo mooti. Oduu isin dhageessifnaa kan gidduu kan duraa keessumattuu warri gara moggaadha moobaayilii qaqqabuuf gungumuun dhorkaadha. Bakka adda addaatti kana funaannannee oduun kuntaalaan kunooti quxisuuwwan booddee jiru jalqaba irratti hangafooti. Ani oduun mana keessaa funaannadhee akkasumas konkolaataaf mana farsootii akaafaadhaan ammaarradhee oduu biraallee nan qabaa garuu waan isaan irraanfadhee. Anis gama kootiin oduu lafa bunaa, oduu mana shaayii fi oduu lafa gabaa kan inni funaannadheen hedduun harkaa qabaa isin callisaadhuma gorra natti qabaa. Oduun ispoortiis ni qabnaati amma kunoo babal'isuu jalqabnaati inkoorinaa nama nyaara guuruu agarraan qarshii 10 adamnaati. Hanga oduun kun xumuramutti akka hin baane tokkoon namaa gadi oduu babal'isuuf 1 2 3. Oduu faana ani hojjetaa durooma. Anis dhibaayyoomaa. Oduu xumurreerraa guddaa galatoomaa. Egaa oduu xumurrechi hojiin itti fufaa amma beeksisa tokko isarraa dhaga'a ani immoo fincaanii fanachi ba'ee dhufaa. Warri meeshaalee mana keessaa qabdan mana yuusi guutee bakka keessan dhabdan gosa kophee keessaa kitoodhaaf koongoo kophee gogaaf sharaa walitti nuuf qabaa ingatinaa daraa keessumaa keessattuu kan namni yaadatu kophee jenne malee kaalsiin ilaallatu. Miti kana qofa warri manaa qabdan gosa huccuu moofaa surreedhaaf shurraafi dabalee butaantaa waaroo jaarsa durii waaka kofoof kittaa gallixoo dubartii kaakiif awjadii yoo mana qabaatan kiiloon birrii 3. Maarree millaacii caccabaa darbees limmoo citaa jaarkaanii urataa fal'aana jallataa eeyyee eelee cabaaf xuwwee bakka feetan lixaa roobii gabaa fidaa isinirraan bitaa. Hubadhaa hubachiisa daftara barumsaa kitaaba barnootaa kan dhaala ta'ee gargaaru dhalootaa suuqiitti geessanii kiiloon safarsiisuun beekumsa ciranii shirootti marsiisuun dhorkaadha. Namni akka hin gurgurre dhibbattuu kumattuu dhaamsa kana galaatii himaa hundumattuu hin himtan taanaan immoo mee kabajamtoota daawwattoota keenya meegaa yeroo ammaa kana rakkoo bulchiisa gaarii wal qabate waa hedduutu jira mee waa'ee lafaa kana maal jedhanii waa'ee lafaa irratti abbaan lafaa fi warrootni lafa kennan gidduu mana jaarrachuu seera gidduutti rakkinni uumamteennaani jennaan inni lafa fudhate sun lafti isaa duraatii waa taate fakkaata irratti kiraasabdummaa hojjetanii jennaan akkas jedhee sirbeetu dhaqeessa laficha kennee sana dura dhaabatee sirba abbaan lafaa suni deemeetu hojjetaa waajjiraa sanaan akkas jedhee jechuudha. Dhiphachuun koo lafa fudhachuun koo manatti ijaaruu fi keessa jiraachuu fi wantan barbaaduu fi yooman beekee ayyoo mana keeke lafuma naaf laatte nama lamaa laatte itti birrii nyaatte. Dhiphachuun koo lafa fudhachuun koo manatti ijaaruu fi keessa jiraachuu fi wantan barbaaduu fi yooman beekee ayyoo mana keeke lafuma naaf laatte nama lamaa laatte itti birrii nyaatte. Lafuma koo nama lama laatte olii galchoora hunduu kaartaa baate natti miimee akkamitti ilaalte kaartaa lafa tokko nama lamaaf laatte. Ammoo lagarra Sifinoollee wanta gochuuf kaate qarshiin koo baddees reeboo galuuf kaate. Sifinoollee wanta gochuuf kaate qarshiin koo baddees amma galuuf kaate. Manattiin galtuu amala kee beeka machoofti halkanuu situ bakkee jeeqa maalaadhoo koo nama kanaa taate bakka kootiif birrii sabaa nyaatte. Eessan geessuu seera jalaa baate kanan godhu kan hirbuu sabni irraa qabu ofii nyaachuuf tokkomaa bulchitaa gabu dallaalaadha. Si wajjin kan akkas godhu of eeggadhaa lachanuu dhumni isaan tolu. Kolfitanii. Kuni abbaa lafaatu akkas jedhe inni waajjiraa moo maal jedhe laata hojjetaan waajjiricha keessa jiru. Mee wallaaltanii sirba kanas dhaggeeffadhaame.
barlafaaf kan maratanii kaartaa isaan gafarkaan ga'anii inni maa fuularraa cobaa gurguruuf kan nama sobaa dhiisilakki dallalaatti barbaaddatee gurguree qarshii naannifatee kaan osoo ni jaarii nafaa hin se'iin badina na qofaa dhiisilakki yasoo beekiyyaa kijibee kiyyaa ambadiin qabu suma maleessaa lafa fudhattee mana ni jaartu gurguruuf eddaa gibiran baaftu yasoo beekiyyaa kijibee kiyyaa yasoo beekiyyaa kijibee kiyyaa amma deemii fuula koo kabajasii wayyaa dalaalaa walii nyaateen dhayin maqaa kiyya amma deemii fuula koo nan qocolini qoratamtee booriidhaatiin tortorini yasoo beekiyya kijibee kiyya maalti beekiyya kolfa deeqaa lama siilan okay this is about gariin tokko immoo tasuma gosa hojii keessan jiranii hin hojjetu irrafuu hin ka'u hin ooluu hin buluu hin nyaatu hin dhugu gosa hojii takke ilatti biraaf akkam beektaa marqaa nyaataa nan dhudhuga sirban naxxaa nan sussuuqa hojiin naxxaa na dhukkuba isa akkasii jira mee dhaggeeffadhaati isaaniifis sirbi ba'ee jira maal kana baay'oomne waan kana laa joolle harka maraa oolle fandalalaa yoomne waan lama kaayyoomne waan kana laa joolle harka maraa oolle fandalalaa yoomne kanasi bitee daldalatai kanasi hojiin damqalatai kan hojii humnaaf laal baratai halkaniif guyyaa waan qayyabatai kan kanitti hojiin dalgalai otoo hojii qabu fandalalai halkanii guyyaa gangalatai kudhan shan jedhee kaffalatai ittiin kenninaa kakkabalai isaan tuyyummaa daddabalai waan kana baay'oomne maal kana baay'oomne waan kana laa joolle harka maraa oolle fandalalaa yoomne nama ajaa'ibaa waan jabanaay qaroomni silaa karrabanaay silaammayyummaan akka kanaay qaroomaan doomuun maal jaranaay moobaayiliin kunis erga dhufee rakkoo iyyummaa meeqa cufee rakkoonis boodaan meeqa dhufee wal sobuu dachaan itti fufee Silama jedhu kan baratai daree ta'achuu maal baratai moobaayilii too yaada hatai inni kan geemii faa taphatai MP3 faa banatai akkasiin sammuu maal qabatai Ormaanni dhufee eessa dhaqaay biyyatti gatoora naqaay kan biyyaa ba'ee kolfa baqaay kan uffannisee boolla dhaqaay maal kana baay'oomne fandalalaa yoomne Buzaalamiif takkaalinyiin akkamitti nu galateeffattu?